Tahibne tarifnu addan wallaalleeti rakkoon teenya himuun dandeenyu ol baafneeti jecha jiraanna afaanii qabamneeti yaa rabbi yaa rabbi yaa rabbi yaa mootii yaa rabbi akhrijna min adh-dhulumaati tuni firdii teeti asinurraa dhaabihi yaa rabbi nasreenu rakkabii. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التمان الأكملان على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة مشاهدين الكرام. جالتمو كبجمو بولوتكين الرزقرة تيوبكين مكان سابون سدين تيوب كجيامو يوك يرقيته diin keenya waliin haa boonsinu jechuudha. Kanaafuu harkitanii gargaarsa keessanii fi tumsa keessan subscribe gochuu akka hin irraanfanne, share fi like commentii keessanis nuuf dhiyeessaa isiniin jenna. Barnoonni waa'ee wal bira qabiinsa amantiidha. The comparative of religion yookiin immoo muqaarinaatil adiyaan ka jedhamu har'as itti fufee jira. Tole har'a gama barnoota keenya har'aatti haa deemnu. Barnoonni keenya har'aadha qabxiilee sadii wajjin laalla jechuun insha Allah ta'ala yoo rabbiin fedhe jechuudha rabbii keenyatiin. Qabxiin tokkoffaadha wanti nu laallu deemnu waa'ee Baayibilii yoo ta'u, qabxiin lammaffaadha dhugaa dhokfame yookiin immoo iccitii awwaalame yoo ta'u, inni sadaffaadha muujizaa yookiin immoo argitee raajii fi dinqii nabiyyootaa yookiin ambiyootaa wajjin laalla jechuudha. Tole ka walumaa galatti mata duree keenya har'aa yoo jeneraal goonee haguugnee yookiin immoo argitee cuunfinee laallu iccitii guddaa Baayibilii keessatti yookiin immoo macaafa qulqulluu keessatti dhokfamee jiru dhugaa isaa ifa baasudha jechuudha. Kanaafuu iccitiin dhugaa kuni mee maali yoo ka jennu ta'e before that yookiin immoo san duratti wanti nu laaluu fi hubachuun nu barbaachisu wanni wal yaadachiisuu qabnu ka Baayibilii kana laallee turre jechuudha. Kitaaba Baayibilii jedhamu akka argitee ulaagaa kitaaba rabbummaa yookiin rabbi biraa ta'uu guutuu hin dandeenye. Kan sababni inni guutuu dadhabeef maali? Itti dabalamuu, irraa hirrifamuu, haqaa fi laaqaa qabaachuu ifi isaatii akka nama of dhahee of hin dandamne ifi wal dhahuudha jechuudha. Kanaafuu kana ta'u wajjin osuma beeynu ragaan isaa maal keessaa beekne akkamitti hubanne yoo ka jennu taate macaafa Ermiyaas raajichaa yookiin immoo the book of Jeremiah ka jedhamu jechuudha. Boqonnaa 8ffaa lakkoofsa 8 irratti yoo ka laallu taate maal jedha jechuudha. Dhuguu dhaamsaa yookiin immoo warreen dhaloota ganaa dhufanii katabu isin dhaloonni harka bi'iirii yookiin qalama harka keessaniitiin kitaaba katabdanii kitaaba waaqati jettan akkamitti argitee namoota waaqaa yookiin immoo saba waaqaa yookiin immoo nama rabbitti amane ta'uu dandeessanii kitaaba waaqaa irraa dabaltanii irraa hirrisaa jira. Akkasumas kakuu haaraa keessatti wangeela Maatiyos yookiin immoo Maatiyos Gospel ka jedhamu keessatti jechuudha. Boqonnaa 15ffaa lakkoofsa 8-9 irratti isin argitanii ajaja lubootaa yookiin qeensotaa fi paastaroota warreen akka ajaja waaqatti fudhattan ajaja waaqaa dhiiftanii waan isin ajaje. Kanaafuu kitaabni kun argitee akkuma beekamu ka Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa kitaabota hedduu buusee kitaabota sanniin keessaa kitaabni irra Baayibilii jedhamu kun qabiyyeen inni hammatee jiru akka warri kiristaanotaa yaaduu fi beekutti kitaabota sadii jechuudha. Kitaaba Tawraat, kitaaba Zabuur yookiin Mazmuura Daawit, kitaaba Injiil yookiin immoo Wangeel jedhamu kan of keessaa qabata. Kitaabonni kunniin garuu qulqullina qabaachuu dhabuu yookiin haqamuu fi laaqamuu isaa madaala Qur'aana Rabbiitiin subhaanahu wa ta'aalaa yoo dubbatu Rabbiin suuratul Baqaraa boqonnaa 2ffaa lakkoofsa 75 hamma 79ffaa irratti yoo laaltan آية 49 كان الرمال جاء فويل الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا إلى آخر آية. هنگ آية بودت تيول على بيجي ورنا كتاب بوتا حركة إسانيتين كتبني علامة إسانيتين بيري حركة إسانيتين جيرون كتبني الرئيساني تدبلني إيه بدي جانم سبت إيه بدي إساني ويشينا إساني بودم مو مال جنجي كتاب نكون كتاب ربي تي مجافة كل رجاني كتبتنجي
maaliidhaaf akkana godhan je gatii xiqqoo jireenya duniyaa gabaabduu tanaan argachuudhaaf yookiin immoo fayyadamuudhaaf jecha akka godhan rabbiin nuuf dubbatee jira jechuudha. Jecha rabbii ol kana amansiisu hin jiru jechuudha. Kanaafuu kitaabni Baayibilii ta'e kuni haqaa fi laaqan isaa akka jirutti ta'ee haa ta'uuti wanni inni haqamuu fi laaqamuu danda'eef maali? Kitaaba ota tanaan dura kitaaba Qur'aana dura jiran rabbiin amaanaa inni itti kenne beektota yeroodhaa yookiin ambiyoota ummata sanitti argee fi ulamaa'ee ummata saniititti amaanaa kenne jechuudha. Amaanaa san itti gaafatamummaa san namni fudhate isaan yeroo ambiyoonni cuftinuu dhala namaa waan ta'aniif yeroo isaan gara ganda akiraa kutan yookiin du'anii jedhanii booddee warreen ulamaa'itis yeroo arkitee warreen haqaa keessaa du'aa deeman booddee warreen garaaf bitamuu fi bitamtoonni akkuma har'a argaa jirru kana haqa gurguratan kana kitaaba sanitti dabalanii irraa hirrisanii gurgurachuun beekamaa jechuudha. Akka kitaaba Qur'aanaa ammoo rabbiin itti gaafatamummaa isaa isa tiisuusaa ifirratti hin fudhanne isaanitti amaanaa kenna. Amaanaa san nyaatanii jechuudha. Kana ta'uun beekamaadha ka. Tole bifuma kanaan ammas waa'ee kitaaba Baayibiliidhaa wal lama falmisiisu ka dogoggora qabaachuusaa namuu dubbisee laaluu danda'a. Ani isa qeequuf isa xiqqeessuuf yookiin immoo amantii nama biraa arrabsuuf osoo hin ta'in namuu waan keessa jiru safuu namaa akkamitti akka cabsu waa'ee rabbii akkamitti akka fakkeessu wantoota garagaraa hedduu dogoggora baay'een guutamuu isaa nu fuuldura jira bannee laaluu dandeenya jechuudha. Kanuma ta'u wajjin eega kana hubannee jennee booddee haa ta'u garuu dhibbaan dhibbatti immoo kitaabni kun hayni keessatti hin argamu yoo ka jennu taate lakki akkasii miti. Maaliidhaaf madaala Qur'aanaatii fi hadiisatii yoo laallu wanti wal simuu jira jechuudha hadiisaa fi Qur'aanan. Inni suni bifuma saniin midaala yookiin immoo daawwitii Qur'aanaatiin sirriidha jennee fudhanna jechuudha. Kanumaaf haaluma kanaan isaan ittillee haa dabalanii hanga fedhanillee irraa haa hirrisanii hayni qallattullee hin cittu akkuma jedhamu dhugaan keessatti dhoofamee hafee jira. Dhugaan suni waa'ee maaliiti yoo jenne waa'ee arkitee nabiyyanaa Muhammad salawaatu rabbii wassalaamu alayhi kitaaba Baayibilii kana keessatti ni jiran jechuu keessatti dubbatamanii hatta iddoon dhaloota isaanii makkallee osoo nafin keessa jira jechuu. Akkaataan wudu'a yookiin immoo tolfannaa salaataaf tolfatu islaamni Baayibilii keessatti argama jechuu. Arkaanni islaamaa yookiin shanan shahaadan lameen akkasumallee salaan akkasumallee zakaan akkasumallee soomannii fi hajjiin Baayibilii kana keessa jira jechuu. Wantoonni biroollee dhugaan akkanumatti ka keessatti mul'atantu jira jechuu. Kanuma ta'u wajjin dhugoota kanniin ka ifa walii galchine takka takkaan. Ka ittaanu rabbi subhaanahu wa ta'ala yeroo arkitee ambiyoota ergu kana muujizaa inni kennee fi erge jechuudha. Maaliif Nabi Iisaa warreen kiristaanaa akka arkitee uumaa dhala namaa hin ta'in tokkotti yookiin immoo nama addaa addunyaa kanarratti ta'ee mul'ate maal jedhanii waaqayyumatu bifa dhala namaatiin gadaamessa Maariyaam keessatti uumamee akka namaatitti foon dadhabaa uffatee sirra jiraatee ugguu ol deebi'u immoo waaqa ta'ee jiraatee jedhan. Kuni ka illogical unacceptable waan ta'e jechuudha waan fudhatama hin qabne herreega namaatiinis ta'e herreeguma addunyaa kanaatiin waan hin mirkanoofne jechuudha waan fudhatamas hin qabne. Kanuma ta'u wajjin akkuma immoo muujizaawwan Nabi Iisaa irratti mul'atan ka akka nama du'aa kaasuu ka akka immoo nama bal'aa ija akkanumatti bismillah jedhee maqaa rabbiitiin haxaawee fayyisuu ka akka immoo nama shoolii yookiin immoo baras qabu akkasii fayyisuu dhukkubsatoota hedduu yaaluun kun hayyama rabbii ta'uu wajjin laalla akka immoo ergamtoonni isa duraallee wanta kana qaban jechuudha. Fakkeenyaaf tole ka muujizaa jechuun jalqaba maal jechuudha wanta aadaa keessatti yookiin immoo wanta baratamaa hin ta'in waan haaraa yookiin waan addaa dinqii yookiin raajii namni fiduu hin dandeenye yoo hayyama yookiin immoo idhnii rabbiitiin ta'e malee jechuudha. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa inni qulqullaa'e waa cufarraa waan hir'inaa ta'erraa yeroo ambiyoota ergu waan namoota san fakkaatuu fi waan yeroo sanii wal simuu fi wal gituun erga jechuudha. Yoo fudhannee laalluu fakkeenyaaf Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa nabiyyoota garagaraa erge. Yeroo Nabi Muusaa ergutti wanti yeroo san keessatti hawaasni Nabi Muusaadhaa itti ergame sun ittiin beekamu. Bulchaan zabana sanii ittiin beekamu Fir'aawna yookiin immoo Fara'oo ka jedhamu ittiin beekamu siirii dalaguudhaan yookiin falfala dalaguudhaan aangoo isaa dheereffachuun beekama. Sababa saniifuu akka rabbiittillee sadarkaa isaa ol fuudhee ifdhaadhee isaa fi ana rabbukumul a'laa jechaa ture. Nabi Muusaa yeroo ergu Rabbi subhaanahu wa ta'aalaa muujizaa yeroo san fakkaattuun ulee harka isaa jirtu ulee Nabi Muusaa jawwee godheet bifa siirii fakkeessee itti erge siirii isaanii san akka mootutti jechuudha. Har'aan tana namummaan kamuu ka'ee ulee jawwee gochuu hin danda'u.
bifuma saniin harka isaa mirgaadhaa harka bitaa jala bobaa jala hogguu kaayee jiru hogguu ol baasee jiru beeyyuu baay'ifa guddaa ta'e ifa jechuudha. Maalidhaafi kun muujizaa guddaa bifuma saniin nabi Ciisaa illee hogguu ergu rabbi subhaanahu wa ta'aala ummanni yeroo sanitti maaltu rakkoon ummata sanii maal ture nabiyyoonni warra ergamaniif furmaata dhala namaatiif ergaman rakkoo yeroo sanitti ture rakkoo fayyaati jechuudha. Rakkoo fayyaatitti ture. Doktoroonni yeroo sanii ummata fayyaa isaanii yaalanii furmaata laachuu fi hogguu dadhaban inni immoo muujizaa yookiin immoo raajii guddaa irra caaluun bismillaahi izni rabbiitiin jeeti maqaa rabbiitiin jeetuma fayyisaa ture waaqa kadhatee jechuudha. Ka ijji baddellee ija akkanumatti haxaawee fayyisaa ture. Kammoo harkitee qaamni rakkoo godhates bifuma saniin ka dhukkubsatellee akkasuma ka du'ellee akkasuma hayyama rabbiitiin namoota muraasa kaasee ture jechuudha. Kanuma ta'u wajjin nabi Ciisaa alayhi salaam waan adda isa godhu hin jiru. Fakkeenyaaf yoo fudhannee ilaalle waa'ee hafuuraan guutamuudha hafuura qulqulluun guutamu nabi Ciisaa qofaa miti akkuma baayibilii yookiin immoo macaafni qulqulluun jehutti Yahyaa yookiin Yohaannis cuuphan odoo harkitee hin dhalatiin dura jedha osoo hin dhalatiin dura Yesuus qofa osoo hin ta'in namni harkitee hafuura qulqulluudhaan guutame. Nabi Yohaannis cuuphanis yookiin immoo ilmi nabi Zakariyaatis hafuura qulqulluudhaan guutamu Luqaas wangeela Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa 13 hamma 15tti dubbisuu dandeessan jechuudha akka hafuura qulqulluun guutame. Nabi Ciisaa qofaa miti. Bifuma kanaanillee waa'ee nyaataa nabi Ciisaan akkuma beekamu eega guyyoota 30 sooman dabarsanii jedhanii booddee barattoota isaa guyyaa ciida keenyaa guyyaa gammachuu keenyatiif nyaata nuu kadhadhu jedhanii akkuma rabbi subhaanahu wa ta'aala suuratu Al-Maa'idaa boqonnaa 5 lakkoofsa 114 hamma 115 irratti nuuf dubbatutti rabbi nuu kadhadhu nyaata akka samiidhaan nuu bu'u jennaan kadhateef wogguu kadhateef ije yookaan rabbiin argite kadhaa isaa san qeebalee qurxummii 7 fi daabboo 7 buusee fi daabboo 7 qurxummii 7 san namni 3 ol sooratee nyaate jechuudha. Kanullee hayyama rabbiitiin jechuudha. Maaliif isa qofaa miti amma namni nyaata xiqqoo nama baay'ee nyaachisuu danda'e jechuudha hayyama rabbiitiin. Yoo fudhannee ilaalle ergamaan rabbii Yasaa'i yookiin immoo Elsaa'i jedhamu akka baayibiliititti alayhi salaam nagaan isarra haa jiraatu maal godhe jedha kitaaba mootota isa lammaffaa the second kings jechuudha boqonnaa 4ffaa lakkoofsa 43 amma 44tti namoota 100 nyaachise nyaata muraasan jechuudha. Nyaata muraasan nama 100 ol nyaachisee jira. Bifuma kana fakkaatu namballee dhukkuba fayyisuu irratti nabi Ciisaa qofaa miti namni nama dhukkubsataa fayyise jechuudha. Dhukkuba doktoroonni hedduun har'a fayyisuu jiran garuu immoo dhukkubni argitee nabiyyoonni fayyisan osoo yaalii biraa hin godhiniif iznuma rabbiitiin fayyi jedhanii hayyama rabbiitiin maqaa rabbiitiin jedhanii fayyisuu jechuudha. Bifuma saniin Al-Yasaa akkuma nabi Ciisaa alayhi salaam yookiin Yesuus Kiristoos namoota fayyisee ture. The second kings yookiin immoo kitaaba mootota isa lammaffaa boqonnaa 5 lakkoofsa 14 irratti yoo laaltan Al-Yasaa yookiin Elsaa'iin namoota dhukkubsatan fayyise jira. Akkasumas the second king yookiin kitaaba mootota isa lammaffaadha boqonnaa 6 lakkoofsa 17 hamma 20tti namoota hedduu ka ijji isaanii jaamee jiru jaamaa ijaa yookiin ballaa fayyisee jira jira kadhannaa waaqatiin jechuu waaqa kadhateef. Bifuma kanaan nabi Ciisaan nama du'aa kaasee jira jechuu hayyama rabbiitiin. Waan adda isa godhu hin jiru. Isa qofaa miti ambiyaan biraallee yookiin ergamtoonni biraallee nama du'aa kaasuu isaanii. The first king yookiin kitaaba mootota isa duraa boqonnaa 17 lakkoofsa 22 irratti Iliyaas jechuu wa inna Iliyaasa lamina al-mursaliin akkuma rabbi nu jedhu jechuu subhaanahu wa ta'aala nama du'e kaasee jira jaa hayyama rabbiitiin. Akkasumallee kitaaba mootota isa lammaffaa isa second king boqonnaa 4 lakkoofsa 34 irratti Yasaa yookiin immoo Elsaa'iin mucaa du'e fayyisee jira jaa. Inumaa wanni nama ajaa'ibu seenaa Al-Yasaa kana keessatti wa Ismaa'iila wal Yasaa wa Zalkifli kullu min al-akhyaar akkuma rabbi nu jedhu warra filatamtoota warra rabbii filateerraa jechuudha. Al-Yasaa kitaaba argitee mootota isa lammaffaa isa second king boqonnaa 4ffaa lakkoofsa 16 irraa hamma 37 irratti the great story of Al-Yasaa yoo dubbiftanii jettan baayibilii keessatti isaa jiraa miti jiraa hayyama rabbiitiin kadhatee naa fayyise son jeen du'aan Al-Yasaa ija du'aan isaa reeffi isaa nama du'e fayyisee jira gurbaa dhukkubsataa jira. Duuba kaa nabi Ciisaan nama jiraa ta'e ka nama jiraa kadhatee hayyama rabbiitiin fayyisu moo nama du'aa ta'e du'aan isaa argitee lafuma isaatiin qaama isaatiin tunnaan ka du'aa fayyisutu irra nama ajaa'iba. Kunillee waan argitee du'aa kaasuu yookiin fayyisuun aazaar fa argitee yaa rabbi yaa waaqa samii dachii uumte naa kaasi jee kaasuun waan hayyama ifiitiin yookiin mataa ofiitiin kaaseen qabu hayyama rabbiitiin immoo rabbiin waan fedhe dandeettii fedhe namaa kennee yoo ji'e yoo nama muude homaa rakkoon qabu jechuudha hayyama rabbiitiin kaasa. Bifuma kanaan bishaan irra deemu yoo fudhannee jenne jechuudha. Nabi Ciisaan akkuma beekamu bishaan baar guddaa kanarra akkuma nu dachii irra deemnu kanatti deemee cehaa ture.
osoo bishaan gadi san liqimsin osoo koomee bira hin dabrin jechuu bifuma kanaan isa qofaa miti ammas nabi Muusaan alayhi salaam yookiin Muuseen kitaaba argitee seera ba'uu the book of Exodus boqonnaa 14 lakkoofsa 22 irratti akkam jee jechuudha galaana adda baasee bakka 12tti gosa Israa'eliitii akkasitti jidduu san keessa deemanii bahan jechuu akka Daawititti of laalaa galaan akka gaara guddaa ta'e akkasumallee ka Qur'aana irra yoo fudhattanii ilaaltan suuratul Baqaraa boqonnaa argitee boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 58 hamma 60tti gallaaluu dandeessan jechuu dhagaa yogguu manni Israa'el dheebotee dheebsuun bishaan isaan cinqee jiru dhagaa akkanatti ulee isaatiin rukutee dhagaan argitee akka harmaatitti ta'ee bakka 12 bishaan taliila argitee bishaan qabbanaawaa bahee fi uummanni Israa'el irraa dhuga mee har'a eenyutu dhagaa dhahee bishaan irraa baasa nabi Saalih yoo fudhattanii jettan gaala dhahee tuleedhaan yogguu argitee inni gaalle sanirraa ilmoon wanti baate dhagaa dhahee ilmoon gaala irraa baate soorii afan bifuma kana fakkaatuun nabiyyoonni muujizaan kennaman kun waan rabbii akka ta'e hubattan je'eetiin amana kanaafuu ka wanni nurra jiraatu nabiyyana Muhammad illee salawaatu rabbi wassalaamu alayhi akkuma nabiyyoonni kun baaybilii keessatti dubbatamanii fi muujizaan isaaniif kenname kana nabiyyi argitee rahmata dhala namaatiif gaba booddetti akkuma rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratu anbiyaa boqonnaa 21 lakkoofsa 107 irratti wamaa arsalnaaka nuti waasiin ergine yaa Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi illaa rahmatan lil'aalamiin rahmata dhala namaatiif malee dhala namaatiif mararfachuudha karaa dogoggoraa karaa dukkanaarraa akka karaa ifaatti deebi'aniif si ergine malee ji'a jechuu akkasumatti illee nabiyyana Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi adiitti ergamee gurraachatti ergamuu hin dhiifne kutaa tokkotti ergamee kutaa tokko hin dhiifne cufa dhala namaatiif for world wide addunyaa yuunivarsii kanaaf ergame jechuu jinnii maleekaa fi nama cufatti ilma namaa cufatti ergame jechuu lubbuu qabeeyyii kamittuu kanaafu kanallee hubbuu dubbannu suuratu saba boqonnaa 34 lakkoofsa 28 irratti wamaa arsalnaaka illaa kaaffatan linnaas bashiiran wa nadhiira walaakinna aksara annaasi laa ya'lamuun nuti argitee yaa Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi ana rabbiin jee subhaanahu wa ta'ala waasin ergine cufa ilma namaattis erga malee ganda tokko qofatti araba qofatti isin ergine wanni nama namaatiif galuu qabu ka hayin argitee akkuma ilma rabbiiti jedhamu maal jechuudha kun argitee waa'ee yookiin immoo khaalii isaan dachii uume haqa caalaa yookiin immoo dhugaa caalaa waan jaallatu hin qabu jechuu kanaafu nuti araba sabni keenya ta'ee osoo hin ta'in hundeen dhala namaa tokkuma ta'u wajjin wanni argitee nabiyyana Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi lubbuu teenya irra illee jaallannee itti amanneef maalidhaaf haqa ta'uu isaaniiti argitee saadiqul masduuq ta'uu isaaniiti kanaafu akkuma jedhamu maal jedhan jechuu jaalannee amannee Muhammad arabu namni isaan jibbe haa agabuu jedhu hin yaagalu jaalanneet dhugaa ta'uu isaanii beeyneet haqa ta'uu namuu akka aduu guyyaa kanatti beeka jechuu haqa isaanii kitaaba hattaa kitaaba hindoota keessallee jiran jechuu amani namni isaan dide immoo haa ta'u agabuu jechuu haa agabu jechuun argitee haa honga'u haa beela'u jechuu beela ofiin of kaa'u jechuu kanaafuu ka isaanis rabbiin hubbuu ergee jiru mucjizaa kenneef erge nabiyyana Muhammad salawaatu rabbi wassalaamu alayhi muujizaan akkuma nabiyyoota kaanii ka yeroo sanitti fakkaattuun erge nabiyyana Muhammad illee waan yeroo inni itti ergamu kana fakkaatutti kenneef erge jechuu ummanni kun yeroo isaan dhalatan irraa eegalee hamma guyyaa qiyaamatti ummata nabiyyana Muhammad jedhama jechuu ummatu da'waa fi ummatu ijaabaa jedhama jechuu ummata awwaatee fi ummata daawwan isaan barbaachisu waamuun barbaachisu jechuu kanaafu ummanni kun akkuma beekamu har'aan tana yeroo nu jirru kun the today of science and the technology jechu the century of science and the technology yeroo technology fi science ti yeroo namni argitee yeroo humna xiqqaadhaan fi humna xiqqaadhaa fi yeroo xiqqaa keessatti waan guddaa argamsiisuu danda'u jechu yeroo technology dagaage yeroo kana jechuun maali yeroo beekumsi dagaage jechu yeroo dhalli namaa solid evidence yookiin ragaa gahaadhaan waliin falmu yookiin immoo ideological wariidhaan dhugaadhaan walitti dhufu malee wal xiqqeessuu fi wal arrabsuu fi walitti duulee ablee wal qalu keessa hin jiru jechu kanaafuu argitee nabiyyana Muhammad illee salawaatu rabbi wassalaamu alayhi yeroo dhalli namaa garmalee wal gabroonfatee wal cunqursee namni argitee makhluuqaaf yookiin uumamaadhaaf haqa uumaa dabsee gabra ta'e gabrummaa namaa jalaa gabrummaa dhagaa fi mukaa jalaa rabbiin akka argitee ilma namaa baasee gara rabbii tokkichaa qofatti geessuuf isa ergee jechu yeroo ergee jiru kanallee cufa dhala namaatiif ergee jechu hubbuu ergu kanallee waan yeroo san argitee ummanni addunyaa ittiin wal dorgomu yoo ka jiraatu taate walaloodhaan wal arrabsaa fi walitti dhaadachaa turan walaloo walitti baasanii jechuudha. Walaloo sanirra waan caalu beekumsa guddaa ka ammallee saayinsiin hanga fedhe dagaaguu fi guddatu isa injifachuu hin dandeenye.
saayinsiin isuma duuban deemee isaan madaalam qur'aana kennee fi erge muujizaa guddaa kanallee rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul hijr boqonnaa 15 lakkoofsa 87 irratti ugguu dubbatu walaqad aataynaa 7 min al-mathaani wal qur'aana al-azim dhugumatti yaa muhammad irra deddeebitu torba ka salaata keessatti amma irra deebi'anii qara'an faatihaa sii kenninee jirra badhaasa guddaa ammallee wal qur'aana al-azim qur'aana guddaallee siif kennine jedha bifuma sanii muujizaan biraallee qur'aanni muujizaa guddaa yoo ta'u muujizaan nabi muhammad lakkaa'ameen dhumu tokko lamaa miti fakkeenyaaf yeroo nabi ummanni qureeshidha nutti fidii waan mee rabbii si arguu kan mirkaneessu jedhanii ji'a yookiin addeessa bakka lama godhe jechuu isinii rabbiitiin akkuma suuratul qamar boqonnaa harkitee 54 lakkoofsa tokkoffaarratti dubbatu jechuu akkas jechuu sanirra laaluu dandeessan jiini bakka lama ta'e akkasumallee rabbi subhaanahu wa ta'ala akkasika rabbi subhaanahu wa ta'ala suuratul qamar kana boqonnaa 54 lakkoofsa tokkorratti maal jaa rabbi subhaanahu wa ta'ala iqtarabat as-saa'atu wa inshaqqa al-qamar qiyaaman guyyaan arkitee qiyaamaa dhufuun isaa kullu aatin qariib akkuma arabni jedhu jechuu wanni dhufaaf deemu cufti ni dhiyoodha akkuma jedhu dhiyaattee jirti qiyaaman jiin immoo bakka lamatti bahee jira eenyutu baase hayyama rabbiitiin nabi muhammadtu baase jechuun muujizaan kana caalaa ga'ee hin jiru mee har'a namni tokko namni dandeettii qabu tokko yoo ka jiraatu taate hin jiru argamullee ji'a bakka lama godhuu hin danda'u kun kennaa rabbii qofa jechuudha kanumaanillee rabbi subhaanahu wa ta'ala waan arkitee nama cufarra isaan caalchisee fi isaan jaallachuu mirkaneessu if biratti gara arkitee rabbiin arshii jiraachuudha yookiin immoo samii torbaa ol jiraachuu isaa wajjin gama arshiitti ol waamee sagalee rabbii haasawa rabbii isaan maltisan dhagahanii salaata fuudhanii deebi'an jechuu rabbi subhaanahu wa ta'ala akkanuma wajjin qur'aanni kunillee afaan arabaatiin yoo bu'es araba qofaaf miti cufa ilma namaatiif ta'u suuratul furqaan سورة الفرقان بقولنا دي مش هنفع لكوبسة تقف الرد الحمد لله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الحمد لله فارون أركتي كالك أيوك موسم يدجو متكواكتي يا ربي سبحانه وتعالى وأركتي إسا بوس الفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل إسا دقا في أرى الدبابا سلماف كنافو أركتي نتلي وني للبو الجروف دقما في أرى الدامبيك يا إلمنما سنبود في النوكيت نتسيبرام قهورة مخين كنافو ليكون أمس أكتبوا في القرآن كل العالمين نذيرا نبي محمد القرآن عالم فرقتين ما يجاك أبو فرقتين غرسها تأو في الدين ها غرفة مني في جاجتشو أكسمر لي سورة الكعب بقولنا كل سديت تفا لكوبسة تقوى همشان يرتي قلالو دندسن دبسو دندسن جتو الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم يجعل له إوجا فارون كربيتي كربي أركتي كتاب أركتي جلين أنقمنا نبي محمد الرتبوس قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا كتابنكم كتابك أجيلا ورم نمسودا جسو في نمدنين ورم موك أجيلا كرادو باقبته فوان غاري دلقي أجري قدارا فيه وكمين دا قدارا إسان أبدا جسو ماكثين فيه أبدا جنة أركتي أجري نساني سنلي ماكسين أجيكيس ترونا أبدا ترانيجي إيغانا اللي وينذر الذين قالوا قرسوا في مؤكيكا تشيسوا فيجي الذين قالوا اتخذ الله ربي قد تجري وكتاسفة نكبا ولدا إلما قد تجري كجنجي جيتا كان هو إسافو رنجير كتير سورة الكاف بقولنا قد سدت فلقف شنفا كان الرتل ما لهم به من علم بيكم سنكبا سولي ديفيدنس لساهم بره هنجرو ما جري ما لهم به من علم إلا بأفواههم أفانوا مسانيتين هولولا نبو مارا كتير ترتي وارا كتير أسوسا محاسا أنجي ما كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا كبرت قدت فكت دبين ساني رغاهن كمنتون نبو مخاسا ربي المكبا ربي نركتي نمت أين مكيسا لالتي قدامي سدومرتي كيسا تايا جيل لبو الرابطي نما ألفاتا ليسا فوق الليلة نبت ألفاتا تمان دبت ديجو أكنا كجيام كن أركتي وارغان كمنكون ألفاتا جرا إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخذ نفسك على آثارهم إن لم تؤمنوا بهذا الحديث عسفا سموك إن بسنو فتنكتي وفي الركين أركتي أتنا ما رامتشو رفاكتي ما إسان مررفتشو إبدا راكا باللاتي إبدا تفيقو إبدا فيغني إرى أوركو ياد دفتال كان يقويا إتما جيسو وفسر رجرجا سنت جيسين جرة وبان نبينا محمد صلوات ربي والسلام عليه همنا قفت إنمو أكو مغلانا همودن دين يرى ورابنا ملي غلان نوان إنمنف سغنتان كيني حراف قمنو أسر رتي garuu immoo sagantaan keenya bifuma kana waan garagaraa qabannee kan isin dhiyaannu ta'a itti fufa isin